itti aansee waa'ee Tigreetirra wanta akkasinitti muudee sheerii walii godha gurra wal buusaa hiriyoota keessan hundaaf sheer godha. Waa'ee Tigree irratti waa takka gurra isin buusa. Tigreen sa'aatii ammaa kanatti akkuma beektan gareen adda bilisa baasaa Tigraay gareen Dabratsiyoon faati. Mootummaa federaalaa irratti faannoo fi Eertiraa walii galanii lola banuudhaaf Jeneraal Sarqaan Gabratansaayee akka amma dheengadda dubbatetti maal jedhee Tigreen meeshaa waraanaa Suudaanii irraa galfataa jirti. Eertiraa irraa galfataa jirti jedhe. Dabratsiyoon faati Tigraayitis nuti akkasii nuti baarreedhaa jechuu jalqaban. Isa kana irratti wanta akkasinitti hima. Tigreen Eertiraa wajjin dhaabattee Itoophiyaa weeraruudhaaf yoo kakaatu taate dhugumatti Tigreen har'a sa'aatii ammaa kanatti Eertiraa wajjinuu taatee mootummaa Itoophiyaa rukutuu hin dandeessi. Hin dandeessu. Dandeettis hin qabdu, humnas hin qabdu. Dhugaa isin hima dhageeffadha. Sababa tokko jira. Uummanni Tigree sa'aatii ammaa kanatti yoo dhugumatti ati nama siyaasa beeku taate tokkummaa kaleessaa hin qabu. Tigreen har'a tokkummaa hin qabdu naamana. Namni tokkummaa hin qabne homa fedhe yoo ta'e bilisummaa fiduu hin danda'u. Bakkee tokkummaan hin jirre bilisummaan hin jirtu. Bakkee tokkummaan hin jirre injifannoon hin jirtu. Anaanatu sitti hima kana. Siyaasa ilkee irratti buqqifne. Na amanii fudhadhu tokkummaan bakka hin jirre bilisummaan hin jiru. Tigreen uma feete yoo goote waan barbaadden argattu har'a. Sababii isaa sitti hima. Jeneraal Sarqaan Gabratansaayee Itaamaajoor Shumii duraanii raayyaa ittisa biyyaa yeroo Mallas Zeenaawiin biyya bulchaa turetti har'a maal jechaa jira? Mootummaan federaalaa hatattamaan Jeneraal Taaddasaa Warradaa aangorraa kaasuu qaba. Qabadhu qabxii tana qabadhu. Jeneraal Sarqaan jechuun humna ol aanaa Tigraay qabdu kan lola waggoota 3-4 dabran bara 2020 irraa kaasee mootummaa federaalaa wajjin geggeeffamaa ture irratti lola kana hoogganaa nama ture keessaa isa tokkodha. Nama ammoo achi dura Itoophiyaa bulchaa turedha. Nama waa'ee asabillee akkamitti Eertiraaf akka kenname bareechee beekudha. Nama taraa akka amma koomantii jalaa barreessee nama arrabsuu kana isinitti hin fakkaatin. Nuti ammoo nama qunna garii qabu warra waa dhageeffatuuf haasofna. Warra koomantiin nama arrabsuuf osoo hin taane. Jeneraal Sarqaan maal jedhee addabaabayii bahee ifaan ifatti Jeneraal Taaddasaan kan amma Dr. Abiyyiin achi kaa'ee aangorraa kaafamuu qabee jedhe. Jeneraaltichi kaleessa gara Finfinneetti imalee ture. Muummicha ministeeraatiin wal argee achitti haasaa godhee ture. Tigreen tokkummaa kamiin Dr. Abiyyi Ahmad dura dhaabbatti? Tokkummaa kamiin Makkalaakaa Saraawitii dura dhaabbatti? Tokkummaa kamiin humna silaa hin qabdu? Mee fakkeenyaaf humna hin qabdu haa jennu. Milishaadha waraanni amma isin leenjisaa jirtu. Gaafa waraannisi istaadiyoomii magaalaa Maqalee guutee dachii kana dhiphisee utaalee akkasii galabbatamu sunuyyuu hin shakaashake Abiyyiin Ahmad. Hin shakaashake gubbaa jalaan torbee takkatti Maqalee seenee achi dhaabatee fotoo ka'e bar. Goota akkana inuma dhalchite Oromoon. Haati isa deette abbaan isa dhalches ima dhalche kanaafuu. Caqacaqee bar waqawwaqee dhaqeetuma bar Maqalee keessa dhaabatee aluulaa abbaan aggaa ipoortii keessa dhaabatee fotoo kana addunyaatti pep godhee bar. Hin dagattanii singirrisa. Waa hin dagattanii barisi. Eessaani ka hayyi waa irraanfachuu jedhee Hacaaluu Hundeessaa isin waa irraanfachuu kana dagantan. Gaafa san waraana san bittinsee Maqalee keessa dhaabbatee Maqalee irraa fotoo poostii godhe uummata Itoophiyaatiif. Abiyyi Ahmad jechuun isa kana jechuudha. Waan godhuu deemurraa of duuban deebi'u. Abbaan fedhen jibba, abbaan fedhen jaalata. Amma waa'ee Tigree irratti akka nama xiinxala siyaasaa tokkotti wanta akka isinitti hima waa'ee Tigree irra. Tigreen sa'aatii kanatti tokkummaan qabdu. Facaatee jirti. Hoggansi isiin qabdu Geetaachoo Raddaa dabalatee Jeneraal Sarqaan dabalatee namoonni jajjabni Tigreen qabdu federaalatti galanii jiran. Warri amma hafee warra aangoof jecha lafa dhiitu malee warra bilisummaa Tigraay lafa dhiitu miti. Warri akka Dabratsiyoonii fi ka Dabratsiyooniin jala olii gaffii gammarti isaaniitu aangoo mootummaa federaalaa irraa dhabnaani malee ummata Tigraay illee akka jedhan san bilisa baasuu fi bilisa Tigraay fidiifu miti. Gaafa ummanni Tigraay tokkummaa dhabe tokkummaan bilisummaan ummata Tigraay fidan jiru. Kanarratti asiisee gaafa jarri duula Geetaachoo Raddaa irratti banan Geetaachoo Raddaa gaafa Maqalee gadhiisee bahu Jeneraal Taaddasaa Warradaa bulchiinsa haaraa muude warra raayyaa beeytanii warra walloo ummata raayyaa jechuudha ummata Tigraay warra gara Geetaachoo Raddaa kana ummanni sun amma maalitti jira beeytanii dhalattoonni raayyaa guutuun isiitu Affaar keessa seentee leenjii fudhachaa jirti waraanatti jirti ummanni Tigraay
basaasaan har'a Tigraay keessaa mootummaa federaalaatiif gabaasu isaa ban qabu. Dhalattoota Tigraay ta'ee ka mootummaa federaalaatiif informeeshina kennu isaa ban qabu. Tigreen har'a sa'aatii kanatti jechuudha dhugaa sitti hima. Dabratsiyoon faa lolli jalqabnaan guyyaa takkatti nyaatamtiisa na amani fudhadhu. Namni jara dho'isu hin jiru har'a bakka Dabratsiyoon faa jirtu basaasamatu mootummaa federaalaatitti kenna. Diroonii takkattiidha kanas akkuma jara kaleessaa taarika ta'an jarris. Tigreen sa'aatii kanatti inuma lola mootummaa federaalaa wajjin seenuu hin dandeessus hin gootus. Tokkoffaa ummanni akka jiruun walitti garagalee jira. Ummanni raayyaa akkuma jiruun Dabratsiyoon faa dura dhaabbatee jira. Sochii Dabratsiyoon faa waan jarri gootu ummanni Tigraay guutuu mootummaa federaalaatii gabaasa. Nauma tokkocha gabaasa kenna. Gaafa kanama mootummaan ataqqa'uudhaaf qallaalidha. Wanni akka informeeshinaan jiru bara. Informeeshin argatte taanaan ati xilaata kee ataqqa'u wanni si ulfaatu hin jiru. Har'a mootummaan teekinooloojiin deema. Geetaachoo Raddaa waan inni dubbate dhageessanii turtani. Eeydonni isaa dhumanii gaafa kanaan dura rabbiin har'a lubbuu isaa hambiseetiniin mootummaa federaalaatitti dabalee har'a Itoophiyaadhaaf waa haganan gumaachaa jiru kuni dirooniin dhufte hooggantoota eeydota tiyya fuutee ana rabbiin hambise jedhee bara. Bakka biraa jiraaf sanu. Kanaafi Tigree irraa illee bilisummaan eegina. Miskiinni keenya tokko uf gowwoomsaa jirtan uf hin gowwoomsina. Tigreen har'a bakka kudhanii bubbututte jabaan isiin qabdu keessaa yaa'e kun bosona seenee tawarra achi hafte Dabratsiyoon faa irratti Tigreen ofii isiitti garagaltee qabsoo geggeessaa jirti. Kaleessa bar Dr. Abiyyiin Ahmad gaafa Tigree wajjin waraana jalqabu ummanni Tigraay akka waliigalaatti Dr. Abiyyi Ahmad dura dhaabbate. Hin dagattanii isin jedhan. Har'a ummata akkana faca'ee lammata irratti ummanni Tigraay lolan barbaadu. Ummanni Tigraay osoo wanni fedhe galee akka mabooda sagalee diroonii dhaga'uun barbaadu. Sagalee humna jeetti Itoophiyaa dhaga'uun barbaadu. Sagalee taankii sagalee dhukaasaa dhaga'uun barbaadu ummanni Tigraay. Nagaa isaa barbaada. Ka amma Dabratsiyoon faa giddiidhaan dirqamsiisanii ummata dararan kana dhugaa seetaniiti. Ummanni nagaa malee waan biraan barbaadu. Kanaaf jecha wanti amma Dr. Abiyyiin Ahmadi ummata Tigraay garee Dabratsiyoon faa irratti tarkaanfii hin fudhanneef hin tuffate na amana. Akka jarri qiimaa takka hin qabne dandeettii takka hin qabne afaanumaan lafa dhiittu beeka bara Abiyyiin Ahmad. Namicha waraanaati bara bibi. Namichi siltii waraanaa bareechee beeka. Garee Dabratsiyoon faa kan lafa dhiitu kanaaf dantaan qabu amma xiyyeeffannaan isaa eessa amma Eeltiraadha. Maaliif waa'ee Eeltiraa mootummaan Itoophiyaa haala kanaan ol fuudhee haasa'a beeytaati. Isaan waliin gaxxamuu barbaadan. Waa'ee Tigree waa'ee faannoo wanti mootummaan federaalaa fayyadamu kun siyaasa. Tokkoffaa beekaa dubbiin kun isin yaagalu. Siyaasa jechuun hiikkaa qabaami. Isin galabar siyaasni waan mataa ofii danda'e qaba. Qumaara qaba. Akka itti deemu qaba. Akka itti sochooftu qabda. Akka itti uummata kakaastu qabda. Dubbiin Eeltiraa lafa Eeltiraaf Tigree waliigalteen kun akkanaan haasa'amaa hin jiru. Tigreen akka humna hin qabne waan beekuun mootummaan federaalaa isii duuba dhaabbatteetiniin asabiin nu dhoorgattee har'as taanaan karaa nagaa araara mootummaan jiru kanaan gaxxamuu barbaada mootummaan federaalaa. Dubbiin akkanatti isin yaagalu. Kanaaf jecha Tigree wajjin mootummaan federaalaa an akka hubadhutti waraanatti seena jedhee yaadu. Xiyyeeffannaan mootummaa federaalaa adda durummaadhaan akkuma isiniin jedhee dhimma ulaa galaanaati mootummaa gabroonfataa kan waggaa 35 guutuu ummata Eeltiraa barumsaan ala godhee dargaggeessa daa'ima guutuu barumsatti oofe isaan kana xiyyeeffannaan Itoophiyaa. Balaansii biraa ammoo Itoophiyaa fi Eeltiraa wal bira qabnee yoo isinii madaallee haala amma addunyaan madaalaa jirtuun samii fi dachiidha jechuudha. Wannummaa walitti fidu takka illee jiru. Tokko Itoophiyaa yoo gama ummataatiin madaaltee Itoophiyaan biyya dargaggeessaan badhaateedha. Noe generation waxaatii kumaatamaan lakkaa'amu miliyeena qabdi Itoophiyaan. Waraana barbaadde guyyaa har'aa godina tokko keessaa lakkoofsa waraana lakkoofsan qabne baasuu dandeessi Itoophiyaan. Biyyaaf zammata jedhanii har'a waraana kumaatamaan lakkaa'amu baasuu dandeessi Itoophiyaan. Eeltiraanoo isaa fuuti. Dargaggeessi Eeltiraa keessa jiru ijoolleen xixiqqoon waxaatiin osoo wanni fedhe galee siyaasiif hin lolan. Amma Itoophiyaa fi Eeltiraa yoo lola jalqabde carraan uduuda banamuu argannaan hin baqata uummanni Eeltiraa keessaa ba'a. Manguddoonni siyaasa Afawarqii walitti qabee ittiin lola banuudhaaf shaallalullee gadi yaatee dheessitee baqatti jarris harka kennatti. Eenyutti harka kennatti? Ijoollee Eeltiraa dhalattoota Eeltiraa warra Birgeen Hamaduutitti harka kennatti. Nuti obboleewwan keessanii sagalee guddiftuudha. Ibsa kennita. Maglaca. Isiniin tuunuu namni isin dhukaasu tokkollee hin jiru. Rakkoo takkaa isin wajjiin hin qabnu. Obboleewwan keessanii kun harka kennadha. Ummanni maal barbaadare kana malee akka jiruun harka kennataa jechuudha.
Gaafa kana isuun maal godhane? Carraan isaan jiru. Carraa biraan qabu. Suudaanitti baqachuudhaaf Suudaaniin ofiitti fuulola keessa jirti. Dubaayitti baqata jechaa turre. Dubaayii illee nama xilaata walitti ta'anii ani garuma siyaasa Afawarqii deemuu iyyuu hin beeku. Raashiyaa illee deemuu danda'anatti hin fakkaatu. Dubbiin siyaasa Afawarqii amma makara. Yoo garuma Suudaanii sanachi baqateetumaan Jeneraalticha Abdul Fattah al-Burhaan san wajjin ciise malee dhugaa naaman lolli Eertiraa fi Itoophiyaa banamnaan uummanni Eertiraa akka jiruun harka kennata. Ana kanatu nan mul'ata. Uummanni hifatee jira. Siyaasa Afawarqii tokkoffaa namichi manguddoodhaa tortoree teessoo irratti caccabee surree keessa hin jiru qilleensa ta'eera. Uummanni Eertiraa jijjiirama barbaada. Awwal haajaa jechuudha. Uummanni Eertiraa akka waliigalaatitti jijjiirama barbaada. Siyaasa Afawarqii humna takka Eertiraadhaan goone. Uummata sin jijjiirre biyya sin jijjiirre. Kanaafuu uummanni maal barbaadare? Pirezidaanticha jijjiiruu barbaadaa jechuudha uummanni Eertiraa. Kanaaf ijoolleen Eertiraa kun Dr. Abiyyiin sababa malee ijoollee Birgeen Ahmaduu Finfinnee keessatti fataa jedha waajjira banee fi meeshaa waraanaa duubaawwan barbaadan gargaarsa isinii goona abbaa barbaadan wajjin leenjii adeeni Affaarii galchee Finfinnee keessatti waajjira banatanii akka barbaadanitti akka socho'an sababa malee si fakkaata kun pilaaniidhaan waan godhamee jechuudha. Isin garuu waan akkanaa kanan agartan. Isin wanni isin agartan faannoo yoo fotoo tokko poostii isinii gootee fotoo san qabattanii miidiyaa kanarra fiidan. Waan gugurdaa akkanaatitti achi fagaadhaa ilaala. Dr. Abiyyiin maal gochuuf dhalattoota Eertiraa ijoollee Birgeen Ahmaduu Itoophiyaa keessa galchee leenjii kennaafii jira. Ijoolleen kun maaliif Eertiraan Itoophiyaa keessa jirtu leenjiif qophaa'aa jirti? Kuni mataa isaatitti kitaaba tokko barreessuu dandeessa jechuudha. Istiraateejii qabsoo hiikkaan isaa maal akka ta'e hubachuu dandeessa jechuudha. Abiyyiin akkuma isin gabbuuftanii tuffattan saniin inni waa maraa istiraateejiidhaan deema. Sa'atiidhaan deema. Pilaaniidhaan deema. Eertiraa tokkoffaa Eertiraa injifachuudhaaf dhalattoonni Eertiraa barbaachisaadha. Sababiin isaa uummata Eertiraatiif waamicha akka godhu dhalattoota Eertiraati. Nuun obboleewwan keessanii dhufnee isin bira geennee jirra. Kottaa isin baraarraa. Biyya keessanis walabummaa keessanis kottaa namicha gabroonfataa jala gaafa ijoolleen Eertiraa itti lolii jalqabe uummanni akka jiruun harka kennata. Siyaasa Afawarqii hoo jaarsoleen isaallee homaan gootu. Hatta manguddoon inni amma olii gadi hin zooru sunis homata akka hin gootuuf jechuudha. Kanaaf walumaa galatti Eertiraan tokkoffaa humna meeshaa waraanaa qofa osoo hin taane humna namaallee hin qabdu jechuudha. Uummanni biyya san keessa jiru akka jiru manguddoodha. Itoophiyaan hoo kumaatamni yoo dhume bar kumaatama hiriirsuu dandeessi Itoophiyaan. Biyya uummata miiliyoona 130 qabdudha. Lakkoofsa namaatiif rakkinni hin jiru. Kan akkasitti hubadhaa isiniin jechuu barbaannaa. Xiinxalli keenyaarraa asumarratti isinirraa dhaabna hin gaya.